hayyee kabajamoot ummata Oromiyaa mara akkasumatti ummata Oromoo mara ardii addunyaa kanarra jirtan mara guyyaa har'aan tanaa sababaa guyyaa kabaja eeba miidiyaa walabummaa Oromiyaa laalchisee ibsa gabaabaa takkaa'uu beeksisa isiniif qabna. Ani ka isiniin haasawaa jiru maqaan kiyyaa Abdii Usmaanii. Itti gaafatamaa gartee horee idil addunyaarraa itti gaafatamaa tireejarara takkaa'uu horii qabaa. Akkasuma immoo jaallannaa wajji jiran dura taa'an horee idil addunyaa Dr. Jaal Fu'aad Abdallaati. Kan itti aanu abbaan jaarmiyaatii fi siyaasaa Jaal gartee Jamaal Miidhagaati. Akkasuma immoo dhimma miidiyaa laalchisee miidiyaa irratti abbaan miidiyaa kanarratti mataa Jaal Cichaa Goobaati. So nu afrantu har'a miidiyaa haaraa kan gartee oduu haaraa isinii qabu isin beeksisuuf deemna. Miidiyaan kun akkumaan jalqaba tuqee eeba gartee yeroo muraasa booda qabnurratti rarra'eeti. Miidiyaan kun gartee miidiyaa walabummaa Oromiyaa ja'ama. Maqaan isaa takkaa'uu akka faranjiititti Oromiyaa Independence Miidiyaa ja'ama. MWOMOI ja'ama. Sababoonni gartee miidiyaa kana ittiin jalqabamuudhaaf tilmaamame akkuma beektanitti miidiyaan barbaachisummaan isaa sadarkaa addunyaa maratti gartee beekamaadha. Inumaayyuu achi bira kutee sadarkaa gartee olaanaatitti miidiyaan mootummaa afraffaa bira kuteeti sadarkaa duraa fi lammaffaa gahee jira. Akkuma miidiyaan ja'amutti miidiyam jechuudha waan gartee addunyaan mara yeroo gartee saffisaadhaan wal qunnamtii jechuudha. San laalchisee san qofaa miti miidiyaan walabummaa kun maaliin adda yoo jennee miidiyaa biraarraan miidiyaa akkuma maqaan isaatuu himu walaba jechuun nama bilisa ta'ee nama walaba ta'e jechuu dura. Akkasumatti yaada walaba jiru kana keessatti yaada mataa ifii ibsachuu irrattis rarra'ee akka walootitti immoo walaba guu jennu biyya teenyaas walaba godhuu irratti rarra'a. Miidiyaan kun gartee sammuu uummata Oromoo gameeyyii Oromoo qabsaa'ota Oromoo mara bikka bu'eeti itiksii gartee miidiyaadhaan tiifamaa achi bira kuteetis gartee sagalee cunqurfamoota sagalee sabaa fi sablammoota sadarkaa olaanaattis uummata Oromoo mara gartee akka fayyaduudhaaf tilmaamamee jira. Saniifuu miidiyaan kun walumaa galatti bilisa mataan isaatu uggura takka hin qabu, dhiibbaa takka hin qabu, olola hin qabu. Bakka Oromoonni mara dhufanii yaada isaanii bilisaan mari'achiisan kan nama dhuunfaatii miti, kan walooti, kan gartee sagaleen hundinuu gartee osoo restricted hin taane irratti mari'annu dhimmoota Oromoo, dhimma bilisummaa, dhimma walabummaa, dhimmoota hawaasaa, dhimmoota diinagdee waan Oromoonii fi Oromiyaan qabdu mara waltajjii irratti Oromoon mari'achuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaanni garii kan jiru miidiyaan kun maaliif barbaachisee jira jechuun mala akka nam tokkootittis namoonni gaafachuun mala gartee heddummina uummata Oromootii fi qabeenya inni irra taa'uun miidiyaa kana dhiisi kana caalaa'u gartee Oromoon qabaachuun isii badii miti. San qofaa miti miidiyaan kun ol guddatee Oromoo maraa'uu miidiyoota jiran cufa gartee waliif fidee battala gartee mijjeessee fi akka gartee dhimma uummata Oromiyaa gaggeessan irratti rarra'a jetta. Haganumaan isiniin gaa guyyaa gartee onkololeessa 25 bu'uurfamee
guyyaa gartee miidiyaa kana gartee akkatti gartee hawaasatti gabbaafnu waliin gartee akka nu waliin dhaabbattan jennaa. Eeba kanarratti dabrini miidiyaan kun keessanii cinaa dhaabbadhaa yaadaanis qabeenyaanis waanjuu hagana egaan jee jaallan kiyyaafiin carraa kannaa dura taa'aa keenya Dr. Jaal Fu'aad Abdallaatiifiin kannaa itti dhiyaadhu Dr. Galatooma. Hayyee galatoome at galatoome jaalabdii bal'inaan haasofitee jirta. Miidiyaan tokko saba tokkoof barbaachisaadha. Miidiyaan rakkina jiru hawaasa keessa ka jiru saaxila. Dhugaa jirtu baafnaa cubbuudha saaxila. Kanaaf jecha miidiyaan barbaachisaa. Miidiyaa keenya irratti akka hawaasni guutuun guyyaa sabtiidhaa yookaan sanbata xiqqaa konkolleessa 25 Oktoobar 25 akka USA'tti DC'tti sa'a 11tti akka Seentiraalitti sa'a 10tti akka Finfinneetti akka Oromiyaatti sa'a 11 irratti galgala jechuudha. Irratti kan argamtan hawaasni cuftinuu namni Oromoo ta'e miidiyaan kun hiree Oromoodhaaf kenna. Hiree akka keessaa filatu miidiyaa hedduu qabaachuun hiree keessaa filannu nu kenna. Achirratti qooda fudhattanii yaada keessaniin nu gargaara. Nu qeeqaa waan jiruun karaarra nu kaayaa miidiyaa kanaa guddifannu sagalee warra sagalee hin qabneef cunqurfamaa Oromootaa fi nan Oromoo warra ta'es warra rakkate kan sagalee hin qabneef sagalee akka taanu kan dhaabbannee wajjin dhaabbannaa wajjin haatti fufnu guyyaa san koottaa isin afeerraa irratti nuuf hirmaadhaan jaa galatooma. Hayyee jaalli Dr. Fu'aad Galatoomii ibsa keetiif akkasumatti itti aansee itti gaafatamaa jaarmiyaatii fi siyaasaa Jaal gartee Jamaal Miidhagaatiin dhiyeessaa Jaal Jamaal carraan ta'eeti waltajjii fudhadhu galatoom. Tole hayyee jaalabdi galatoomii horii bulee wayyame akkuma na duraayyuu mana keessaa ibsitanii Dr. Fu'aad illee dubbatanitti miidiyaan saba tokkoof jireenya, saba tokkoof odeessadha, saba tokkoof ammallee loltuudha jechuudha. Akkuma beekamu uummanni Oromoo bara dheeraadhaa abbaa biyyummaa dhabee mirga isaa dhabee mootummaan isaa jigee bara dheeraadhaaf gabrummaa jala turuun ni beekama. Egaa gabrummaa kana diddaadhaa fi hidhannoo siyaasaa walitti qindeessuudhaan baroota 50mootatti lakkaa'amuuf qabsoo hidhannoo qabsoo hadhaawaa godhaa turuun uummanni keenya mirga dhabuun mirga abbaa biyyummaa biyya ofiitti irratti baqataa ta'ee har'atti biyya ofii keessatti jechuudha. Lafa ofiitirraa buqqa'ee daangaan isaa dhiphatee guyya guyyaan du'aa jiraachuu ni beekna. Kanatti hirkachuudhaan miidiyaan walabummaa Oromiyaa tokko yaada walabate yaada uummanni Oromoo yaada isaa itti ibsata yaada uummanni Oromoo bilisummaadhaan qooda keessaa fudhatu yaada uummanni Oromoo qabsoo isaa qabsaa'ota isaa waraana bilisummaa Oromoo bira ittiin dhaabbatu yaada uummanni Oromoo miidiyaa kanatti dhimma bahuudhaan yaada isaa ibsachuudhaan abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffatutti ta'ee waan mul'atuuf kanaaf miidiyaan saba Oromootiif yoo xiqqaate malee kana irratti dabalamee yoo banamellee uummata Oromoo fayyada malee waan uummata Oromoo miidhu hin jiru. Miidiyaan akkuma beekame meeshaa lolaati. Meeshaa holola ittiin cabsan, meeshaa yaada ofii ittiin ibsatan, meeshaa eenyummaa ofii ittiin dagaagfatan, meeshaa barnootati, meeshaa saayinsiiti, meeshaa aadaati, meeshaa afaaniti, afaan ofii ittiin guddisuu, aadaa ofii ittiin dagaagsuu, eenyummaa ofii addunyaa irratti itti mul'isuudhaaf waan nu fayyaduuf kanatti itti yaaduudhaan qaama qabsoo Oromoo keessaa abbaa biyyummaa barbaachisu irratti halkanii guyyaa irratti waan barbaachisuun barnootas ta'e meeshaa lolaa holola diinaa cabsuudhaan akka inni dirqama isaa bakkaan gayu uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo cunqurfamtoonni Oromoo fi
Oromoo fakkaataniif addunyaa keessaa impaayera Itoophiyaa sun jiran cuftinuu sagalee cunqurfamtoota akka ta'ee miidiyaan kun cufaafuu waltajjiitti tajaajilu kan jedhu irratti itti yaadameeti. Miidiyaan kun akka banamu, akka guddatu, akka dagaagu, akka latu kan jennu uummata Oromootitti wayita itti himnu, wayita itti labsinu, wayita isiniin geenyu gammachuudhani jechuudha. Egaa kanaaf yaaddoon tokko hin jiru. Meeshaan miidiyaan qabsaa'ota Oromoo jiru bal'inaan, miidiyaan Oromootaa jiru bal'inaan warri Oromoodhaaf sagalee ta'an, warri Oromoodhaaf yeroo kamuu bira dhaabbatanii jiruu jireenya Oromoo ibsan. Meeshaan kun immoo har'a dabalata qabsaa'ota miidiyaa qabsaa'ota Oromootii jechuudha. Keessattuu wanni miidiyaa kana miidiyaalee biraatiin adda godhu yoo jiraate miidiyaa Oromoos ta'e sabni cunqurfamaan akka keenyaa impaayera san keessatti mirga ofii ibsatu, yaada ofii ibsatu, bal'inaan uggura tokko malee, hir'isa tokko malee yaada ofii ibsatee egeree ofii murteessu ta'a jechuudha miidiyaan kun. Miidiyaan kun dabalata miidiyaa qabsaa'ota Oromoo kan akka Arraa'ataa fa'aa bira dhaabbachuudhaan bal'inaan haala qabsoon guyya guyyaa, qabsoon hidhannoo, qabsoon siyaasaa, qabsoon diinagdee, qabsoon dippiloomaasii irra geette bal'inaan firiitti godhuuf, iggitii itti godhuudhaaf halkanii guyyaa dalagu waan ta'eef beektonni, hayyoonni, qabsaa'onniif qabaattonni Oromoo akka miidiyaa kana bira dhaabbatan wayita isinii labsinu gammachuu daangaa hin qabne dhaga'ama. Kanaaf koottaa bira dhaabbadha. Miidiyaa keessan guddisaa beekumtiidhaan, joornaalizimiidhaan, xiinxala siyaasatiin, barnoota adda addaatiin, barnoota siyaasaa, barnoota aadaa, barnoota addunyaa akka waliigalaatitti hawaasa kana addunyaa irratti Oromoo ibsu tokko hayyoonni gabbayaan miidiyaa kanarratti dandeettii keessaniin barnoota fi waan adda addaa akka kennitan jenna. Gammachuun isleeyinaa, gammachuun isisimannaa, nu waliin dhaabbadhaa jenna. Galatoomaa horaa bulaa wayyamaa uummanni Oromoo cunqurfamnoonni impaayerattii saniitii fi hayyoonni fi beektonni Oromoo irraa hirmaadhaa jenna. Galatoomaa horaa bulaa. Hayyee galatoomii Jaaljamal itti aansee miidiyaa MO jedhu kanarratti daayirekteerri keenya abbaan miidiyaa irratti kan hoogganuu Jaalcichaa Goobaati. Jaala kiyya dhiyaadhu booltajjiin teeti galatoome. Ayyee galatooma jaallan durataa keenya abbaa diinagdee akkasumas immoo itti gaafatame ijaarsaaf siyaasaa jaarmiyaa ABO haala hamma keessa jirru waliin hojii kanatti fufnee deemaa jirru hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha. Kanatti aansee waan baay'ee dubbattaniirtu dhimma miidiyaa irratti barbaachisummaan miidiyaa maaliifi barbaachisummaan miidiyaa lakkoofsan qabu waa hedduudha. Miidiyaan har'a gurra, miidiyaan har'a ija, miidiyaan har'a agartuu rakkina keenya ittiin arginee himannudha. Miidiyaan har'a dhageettii sabni keenya haala keessa jiru bu'aa bayii har'a biyya keenya keessattis ta'e addunyaa kanarratti iddoo kamitti iyyuu ta'aa jiru akka mootummaa arfaffaatti ilaalamaa jedhanii dubbatamaa jechuudha. Haa ta'u waa hedduurraa dubbattan waan tokko lama miti. Maaltu miidiyaa walabummaa Oromiyaa adda godha? Ka jedhuu fi waa xiqqoo yoon irraa dubbadde miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhimma Oromiyaa, dhimma walabummaa, dhimma walaba ta'uu biyya keenya Oromiyaa fi uummanni keenya hireesaa walabaan murteeffachuu fakkeessuu otoo hin taane dhugaan kaleessa qabsaa'onni jaallan lubbuu isaanii itti wareegan sun bakka itti baatu walaba ta'ee Oromiyaa walabaa haga Oromiyaan biyya taatu haga Oromiyaan dhaaf wanti barbaachisu godhamutti miidiyaa walabaa taatee miidiyaan kun itti fufti. Waa hedduurraa dubbanne miidiyaan kun dhugaa baafti. Miidiyaan kun sagalee cunqurfamootaati. Miidiyaan kun kan sagalee dhabeef sagalee taati. Kan mirga dhabeef mirgi namaa akka ukkaanfamee hin hafne gooti. Haqa baaftudha. Miidiyaan kun
miidiyaa golee bilisummaa Oromoon itti argatu akeektudha. Kanaaf nuti akka jaarmiyaatti akka kanaan miidiyaa kana qabannee gabbaan saba Oromootiif dhugaa isaa ittiin baasuudhaaf saba Oromootiif rakkoo isaa ittiin dubbachuudhaaf hayyoonni Oromoo dhimma aadaa Oromoo ittiin barsiisuudhaaf dhimma dhugaa Oromoo ittiin barsiisuudhaaf dhimma golee Oromoof Oromiyaa ittiin barsiisuudhaaf miidiyaa bifa sanaan dhaabbatedha. Miidiyaan kun dhiiga hedduudhaan warreen lafee kaleessa caccaban dhiiga kaleessa dhangala'aa ture gaafa Elemoo Qilxuurraa kaasee haga kaleessaa gaafa Battee Urgeessaafaatti haga har'aa ummanni noonnoo ummanni Shawaa Lixaa noonnoo faannoon gubaa jirtutti Oromiyaa walaba otoo taate hadda namoota biroorraa warra ishee nyaaturraa adda otoo taate har'a qeesaa keessatti ummanni Oromoon ajjeefamu. Dhugaan uummata Oromoo akka ba'u miidiyaa walabummaa Oromiyaa itti labsinudha. Waan baay'ee jedhame waan baay'ees jettaniirtu. Haa ta'u amma gabaabumatti wanti nan irraa dubbadhu waamicha kabaja eebba isaa irratti xiyyeeffadha. Miidiyaan kun akkuma waliin beeknu miidiyaa walabummaa Oromiyaa Media of Oromia Independence jedhama. MWO-MOI. MWO kun saba Oromoo guutuu addunyaa jirtanii hundumaaf kan sinii darbu miidiyaa walabummaa Oromiyaa MWO'n gaafa onkoloolessa 25 2025 akka giddugaleessa Awurooppaatti sa'aatii 18 akka giddugaleessa Awurooppaatti sa'aatii 18 akka biyya Afrikaa yookaan Finfinneef Naayiroobiitti sa'aatii 7 galgala akka USA ba'aatti sa'aatii 12 guyyaa PM akka Eeshiyaa Yemenitti sa'aatii 7 akkuma Oromiyaatti yookaan akka Itoophiyaa sanatti sa'a 7 galgala kabajni isaa godhama. Kabaja miidiyaa kanarratti golee addunyaa kanarra jiru Oromoon hundi golee addunyaa kanarra jiru irratti argamuu qaba. Maaliif tokkoffaa miidiyaan kun kan inni barbaachiseef dhugaa guddisuudhaaf miidiyaa dhugaa Oromoo baasu miidiyaa qulqullinaan hojjetu haqa kan namni tokko irratti hogganu miti miidiyaan kun kan boordii qabu kan sirna qabu kan qajeelfama qabu kan haqni namaa irratti ba'ee dhugaadhaan waan boordiin jetteen ala wanti tokko kan hin godhamne kan tignisaa jaarmiyaa ta'e sirnaan hoggansa mataasaa godhatee qajeelfamni itti deemee dhugaan irratti darbudha. Miidiyaa sobni irratti wal xaxu otoo hin taane miidiyaa dhugaa irratti xiyyeeffatee walabummaa Oromiyaatiif hojjetu kanadha miidiyaan keenya. Kanaafuu namoonni dhugaa barbaadan Oromoonni dhugaa barbaadan addunyaa kanarra jirtan hundi keessan miidiyaa kana golee jirtan kamirrattiyyuu hordofaa akka inni godhatuufi dhugaa saba keenyaa akka inni baasuufi rakkinoota golgaa kam keessattiyyuu galamee Oromoo irratti rakkinni dhaqqabu haquu yoo barbaadan Oromoo bira dhaabbachuudhaaf rakkoon Oromoo gola hundumatti addunyaa mararratti rakkoon Oromoo jiru akka inni furmaata buusu yoo barbaadan miidiyaa walabummaa Oromiyaa hordofaa. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa bira dhaabbadhaa. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa walaboomte saba Oromoo bilisoome harbuudhaaf deema. Kanaaf egaa wanti itti haanu isa kan biraa bu'aa bahii qabsoo keessatti gara duraatti irraa dubbachuu danda'ama. Dhugaan jirtu kana miidiyaan kun tokkummaa saba keenyaa odeeffannoo dhugaa ta'e qajeelfama kan qabu akeeka kan qabu